Mas bisa jatuh di tempo kuno azir. Kambrio badas badai kan asdifam. Guyya bari mal ka fudan nu latu. Yono do mo shawadi kas gore ra dalen guyya bari wal gafa nu tikenya ju. Ummate bakka. Kambri mo ifama singa fa daro mo ko ifam. Atta mi da harat awu fi kero le badai singira ifama sinillen kalas kambri mo man. La anni ifama nu gafa do sinin jenne jet. Namni kana ma ka badai. Jenne o ummata mo man badai sin ifama gafa dare. Kero daga yarta. Daga jire. Ummata gaafatu kun ummata irraa jireenyi mataa isii haa jiraattu dhiisa. Harama isii baasuuf faramanaa ta'a jettutti jireenyi mataa isii haa jiraattu kana godhii dhiifama gaafadhuu dhiisii jinniidhaan jedhinaan isii galee haa jiraattu maal jenna nama tasgabbaayaa nama lafa gayaa nama wannoodha wannatte quuftummaan akka taaten beeku baay'ee ho'ita baay'ee wanno jettaa maalillee akkasi jiru hin beeku an baay'ellee si jaaladhaa si kabajallee. Yo mana raba gale so mo ko tin dalaga daw amma bas mana raba gale berbad bas kan duro yin dalaga male mal wani ki mana ga fata ulin mana mat salata umani tara dubban no jade da tatti waji da dalmati wan sinyer beta muyayoni dam ko jirti ti gale quuftuti ati dhiifama illee gaafachuu baattu wanni dabalullee jiru wanni hir'atullee jiru waan ta'eefi ati sa'aatii amma jirtu kanarraa kaasiiti waan kan kee irratti dhimma kan kee irra bichaaf fokas godhi ta'i waa'ee Oromoo jala atillee qeerroo dhiisi kottu ekelee arrabsite dhiifama gaafadhu ekelee hojjoolletti akkas jedhi inni akkas jedhi itti dhiisi jalaa dha'iisi galee ka biroo afaanii baasuu taati malee ka duraa sirreessu ta'ala natti hin fakkaatu jireenyuma isiidhaa irratti fokas goote waan isiif ta'u bicha haa godhattu kalaas. Ani ada fate duralle dubbiseni mcayo tana borselle kale galgala borselle isi ummata le ifama gafas be bonjo kamale awasa naka awas ni jabirati lillahi wa nim barbadu jedeni sune isi angawa mata chit amma wal magalatti mallaga ummanni na biratti gure wali qabelle jira mallan shin gifti ra sharafatti na bila qabdulle jirti wanni achi keessa baastille jirti mallannati yaalukum alamaan irraa kafalellee jirti kana ummata biratti herreega godhee isheenillee dura duu ishii biratti illee herreega godheen jira herreega godhee birriin ta'e hagana jedhee waan ishee kenneefi bakka isheen barbaadde geessuun barbaada walumaa galatti ani. Yaa waan san irratti akkas godhiitii kunooti Oromoo hattiisii kunooti wanni natti kennitan kunooti kanarra buuftan kunooti isiin illee gaafa duraa isin tu natti kenne waan ta'eef kunooti narraa fuudhaa isinii baadhee isinii danda'ee. Jadi tuan akan sani rati dubat namanya waya di mana jalan kaya. Sambil alurne jir, amma wal magalatti qoftu atamma ijoolleen Rozi fi Rahim alleen ofitti fudhannee waan gochuu kan deenu dalagaa alleen maal jaaranii yaanni kenkee maali Roziin Riyaa jirti Rahimaan Jiddaa jirti bakka biraa bakka deemtu qabdamu jaruma lamaan keessaa bakka deemtu qabdamu walumaa galatti bakka deemte tan akka obboleetti xiyyaa takkatti waan danda'een si gargaaraa bakka nama bira dhadheetti yoo waa barbaaddan bilbilachuu dandeessa akka obboleetti xiyyaa takkatti waan danda'u kiisii xiyyaanis ta'e hajaa kan ta'e waan gochuu danda'u sii godha. Ammaan ammoo amala kiyyaafan kee waliin taane waan ta'eef bakka biraa deemteeti riskii kan ta'e barbaadataa yaanni kan kee maalii gabaabsii nuukaayi achi booda Roozii fi Rahimaallee waan jennu dubbannee gara furmaataatti deebina. Bagetta. Andubin takka garana nyaati si galee. Hubata markaa hubata tu argaa jetti Oromoon. Jatti tan akkana ooftanii mana irra osoo deemtu kan bira osoo teessu namni kenna waliifuu hin tolu. Si galee waliifuu hin tolu keessattuu dubartii bira jiraachuun baree inuma hin inuma hin danda'amullee inuma hin yaadamullee. Muyatti sana dawaa ka ta'uu mana madaan kuna quuftuu waan barbaaddanaa jettu dawaa kasii ta'u obboleettii tiyya hojiillee baratta waa hundaafuu garaa keetis nyaatta sirriba keetis rabta dawaa kasii ta'u yoo jiraate mana madaamii qofa malee ekelee bira dhaqii namni kenna eessa walii tole abbaan manaatii faati manaatu yeroo ammaa walii tolaan jirtu abbaan manaatii faati manaatu yeroo ammaa waa meeqa wal godhaa jiran booda muyyattii kan osoo akkanatti mana namaa irra garana olii gad osoo deemtu
namni ishime si'ii fi hawwii bira teessee tasgabbii fi nagan arganne roozaa birallee teessee nagan argatte kun roozii nasa hirti haati taatee badoomaan naan jette haa jettu malee nee bari hin danda'amu waan hin danda'amne waan hin yaadamte sini ganaa miti. Isa muyyatiin kun mana madaan deemtee hin jedhu haa uf haa wanna jettu haa uf dabbarti. Na dhaggeeffadha. Ani faatee dhaggeeffadhu. Ani bira bare wanni isheen dhuftu hin jiru. Dalagaan naqamane mana kiyya wayii teessi hin jirtu. Siifuu jenne dalagaan gashaan dubartiin tuni dubartiin walii hin toltu. Dubartiin silaa dhiiraa waliin galuu hin dandeessu. Dhiiraan ammoo moor kana hundayyuu waliin toltu. Intalli kun dandeesse mana madaamiin dalagattu. In dalagattu haa dalagattuudha waan kayyaanni kiyyaa lafaati. Rooti dalagatti mana madaamii. Walaatiin akkasuma. Mucayyooni. Ila haadha faatee mucayyoon nama dalagatuu danda'u. Akka kiyyaalleen tasgabboofne bara haadha faatee isheen maal taate ati? Roozii ila wanna godhame. Sigalee midhaan rakkina meeqa argeetani kanan gadi jedhee. Faada manni madaamii bar jaamaa fuudhee nama nu godhee bar maal taata rabbi. Kana amma walumaa galatti mucayyooni nama humna illee qabu dalagatuu illee danda'u. Mucayyoon nama dalagatu ani rakkoon qabuun siin jedhee bar eerroon kaleessa si himee jira bakka barbaadde deemuu dandeessi ani rakkoo tokkoon qabuun siin jedhee bar ana bira rakkoon hin jiru. Roozii baramma sibira Roozii baramma sibira finnaa achi finnaa bira yuun genne bar walumaa galatti haati dhimmaas jirtii miti yaanni ishee maali maal barbaaddi adda gaafanneeti achi booda nulli akka isheedha namni waa murteeffatu homaa maftii irraa hin qabnu wanni anas fidee tokko fa'uu yoo jiraate herreega ishiin irratti guuran waan olii gad oofan waan hin barbaanneef kinoo kana jedhee ofirraa baasuu barbaada lammaffaa hawaasa kana irratti irraa fuudhee hawaasuma kana irratti kabajaadhaan osoo ishee natti uffatin osoo hin natti uffatin geeggessuun hin barbaada kanaaf ammoo obboleettiiti quuftu wanni ati barbaaddu maal inni sakanni jedhii miira keessaa hin aarin illee suuta jedhiituma waan barbaaddu dubbadhu waan ati barbaaddu isarra dubban dhaabannee waan akka yaadaatti yaada sii kenninee oo barbaaddeen fudhatta barbaaddan dhiifta. Maal nan jettan? Maal barbaaddaati? Silaa biyya kana dalagatuu malee yoo inni biraa furmaanni waan hin jirreef maal barbaaddaati walumaa galatti? Tokko faaratti qaamaan kun utuu waan dheenyatti naasirantee namichi na baallaqee biyya galuuf fedha faaratti. Biyya namni natti baasu dhaqee biyyatti dhaladhetti agarsiisuun qaba ture. Rakkoo miti inni haasaa biraati haafuuyyuu. Kolfaa taphaaddaa ishee homaayyuu alamaa moona naarii bar dhiifama ennaan viidiyoo isinii waraabeen ture viidiyoo garaa isin ga'u lafaa dhiifama jettanii biyya dunyaa irratti kolfuu wayya isinii galee dhuskachuun wayya utuu rakkoo uffataa fi kaan dhuskamatee ana ture dhuskadhee dadhabee hin bahe rakkoon qabu gaashee gaba immoo alhamdulillah waa hunda irratti iyyuu hordofuun innus amantiin keenyas gaariidha saniifuu maal jettan sin amma dalagaan galaree durayyuu akka dhiiraatti dalagataan ture mana keessa dadhaba wallahi inaari naashi dhiifama yoon balleessalle gizee meeqa dhiifama dhiifamni koo kunillee nas talle anayyuu naas talle sin gaafataa wali aniifuu dalagaa magallaa dhiista. Dalagaa galuu fi ta'e walumaa gala dalagaa mana madaamii deemtee dalagaa barbaadda jala. Maal gochiisinis Oromoo iddoon an deemus Oromoo eessatti hojjetu malee nyaattu barta. Kunimmoo rabbeecha na gargaartan uummata fuulduratti jaallata. Akkuma Roosiin jette iyyuu namni sin biratti hin tolle egaa eessatti dhagamee toluma dhugumaa bara. Kaniifuu alas marmaarabaa naga shana ilaala waa hundaafu. Achitti immoo tarii yaani waatin taatuttanis irratti hin danda'a. Yookiin amala dhabe kana amala nama kabajuu kana baay'ee waan irra ilaalamneefu achitti immoo sirratti hin danda'a waan ta'eef mana arabaa naga shaawalas. Baay'ee bareeda. Rahima. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. دلقان سبيل جبتين جرتي. Kero me alta kacharrana kunni. Rahma ko alta ko bareddo. Anamo. La dhaggeeffadhu qeerroo khalaas ishee
Roziya dubbadhu siifan. Qoftu nuti bakka deemte hundattuu nagaa akka didhaatu akka dalagachuu barbaadna. Deemte dalagaadha si galeemi Habibti.